Ashamaar kafuun hordoftoota fi jaallatamtoota maamiltoota YouTube Amiin Qaasoo jalatti argamtan wayin jirraa faamilii tuubii jalatti argamtan baga nagaa taatanii nagaa fi jaalalli kabajni nageenyi isin bira haa jiraatu nageenyi kan koo laga qaxxaamuree gaarreen gubbaarra ce'ee isin haa qaqqabu isin jechuu jaalladha. Egaa guyyaa har'aa turtii waliin taasifnu turtii nuti waliin taasifnu haala jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti maaltu ilma namaatiif barbaachisa akkasumaan ilmi namaa jijjiiramuudhaaf maaltu isa barbaachisaa jireenya isaa gaarii jiraachuudhaaf namni maal gochuu qaba kan jedhu guyyaa har'aa kitaaba yookiin immoo yaadannoo duraanii tokko dubbisee argadhe. Egaa yaada achirraa argadhe san isiniif qooduun barbaade. Egaa hundumti keessaniyyuu warroonni YouTube kanaaf maatii hin ta'in warroonni haaroftii subscribe chaanaalii kenna like share gochuudhaan nu qarqaaratii subscribe gochuudhaan sagantaa asiitti itti aanee dhufu walumaan kan hordofnu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa osoo ilmi namaa jijjiiramuudhaaf jireenya isaa jijjiiruuf maal gochuu qaba mata duree jedhutti achi hin tariin oduu durii tokko jirti. Oduu durii takka isiniif dubbisa. Oduu durii sanii isiniif dubbisa. Egaa oduun durii keenya maal jetti lukkuu fi sardiida jetti. Bara durii sardiidan ganamaan ka'ee nyaata ishee barbaaddachaa osoo jiruu lukkuu warra tokko heddumaatanii nyaata isaanii barbaaddachaa osoo jiranuu lukkuun kormaan tokko iyyee maatu laata? Lukkuun kormaa tokko iyyee erga lukkuun kormaa iyyee booda maatu laata? Walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Egaa sardiidoon sagalee lukkuu kormaa dhaga'e sardiidoon sagalee kormaa lukkuu dhageessee sagalee keetu baay'ee namatti tola mee irra deebi'ii jedhi jetteen. Achi boodas kormaan lukkuu lafatti ijjatee ija isaa lamaan dunuunfatee osoo iyyuu sardiidoon utaaltee morma lukkuu kormaa afaan ishee kaawwattee qabate. Lukkuu warreen hafan baqatanii gara manaatti deebi'anii sardiidoon kormaa lukkuu fudhatee osoo fiigaa jiru kormaan lukkuu sardiidoon akkas jedheen. Osoo ati lallabde ana lafa keessee osoo ati lallabde lukkuuwwan gara mooraatti baqatanii deeman sun baay'inaan dacha'u tureeyyuu. An tokkichi waasii gochuu dhiisuu danda'a waan ta'eef sagalee kee ol kaastee lallabde sagaleen kee baay'ee miidhaga waan ta'eef lukkuuwwan gara mooraatti baqatan sun dacha'anii dhufu tureeyyuu jette. Sardiidoonis lukkuu qabate lafa buusee too'i mataa isaa gara garaatti ol qabe iyyatti ture. Yeroo inni iyya gaddeebu lukkuun kormaa utaalee mukarra jalaa bu'ee anaafis siifis maal jedhee adda duwwaadha jechuudha. Kanaafiyyuu oduu durii kana keessatti waan guddaa baratan sardiidoo fi lukkuu jidduutti waan guddaa baratan jedheetiin abdii qaba. Egaa koomantii jalatti keessu sardiidootu irraa qaruuteedha moo kormaa lukkuutu irra qaruuteedha kan jedhu koomantii jalatti teechisaatii koomantii keessan laalee ani immoo bal'inaan itti fufnaa jechuudha walumaan. Egaa kallattumaan gama leenjii keenya kan itti aanutti dabarra. Egaa leenjiin keenya kan itti aanu akkuma dura isiniif dubbise ilma namaa jijjiiramuuf maaltu isa barbaachisaa maal gochuu qaba kan jedhudha. Ilmi namaa jijjiiramuudhaaf jireenya gaarii isaa jiraachuudhaaf jijjiirama argisiisuudhaaf maal gochuu qaba? Biyya jijjiirachuu qabaa? Maatii isaa biraa fagaatee biyya jijjiirrate yoo jedhe tariitii jijjiiramuu danda'a. Uffata yoo jijjiirate tariitii jijjiiramuu danda'a. Hojii hojjetu yoo jijjiirate tariitii jijjiiramuu danda'a.
No, biyya jijjiirate jijjiiramuu hin danda'u. Uffata jijjiirateef jijjiiramachuu hin dandeenyu. Biyya jijjiirateef jijjiiramachuu hin dandeenyu. Maatii isaa biraa iddoo biraa socho'uuf jijjiiramachuu hin dandeenyu. Hojii ofii hojjetaa jiru san jijjiirateef jijjiiramachuu hin dandeenyu jechuudha. Yaada. Maal gochuu qabaa? Maaltu sarraa eegama? Biyya jijjiirateef jijjiirama eegan ta'anii hojii hojjetu jijjiiree hojii sana hojjetaa jira jijjiiree jijjiiramachuu kan dandeenyu uffata jijjiiratee fi jijjiiramachuu kan dandeenya maal gochuu qaba? Maaltu sarraa eegama kan jedhu waliin laallaa jechuudha mata duree taa'amti dabarre. Okay. Namni tokko jijjiiramuudhaaf biyya isaa jijjiiruu osoo hin taane yaada isaa jijjiiruu qofaadha. Bakka jiru sanitti wanta hojjetaa jiru sanirra taa'ee bakka jiru san taa'ee yaada isaa qofa jijjiirataadhaan jijjiiramuu danda'a. Yaada isaa qofa jijjiirataadhaan jijjiiramuu danda'a. Fakkeenyaaf nama jijjiirama kan dhoorgu waa muraasa nama jijjiirama kan dhoorgu waa muraasadha. Isaan keessaa isa ijoo isiniif yaama. Isaan keessaa oolman isaa tokkoffaa oolman inni oolu riyaan inni hojii oolu murteessaadha. Bal'inna isaa itti deebinee ilaallaa jechuudha. Lammaffaan ilmi namaatii fi bineeldi maaliin garaagarummaa qaba? Beeyladoota yookiin bineeldota walumaa galatti bineeldota jenna. Bineeldotaa fi ilmi namaa maaliin garaagarummaa qaba hoo jenne beeyladoonni abjuu hin qaban. Ni yaadu garuu yaadan jechuu danda'a. Namni tokko tokko yaadanii jiru. No, ni yaada horiillee. Ni yaada horiillee ni yaada. Horiinis ni yaada. Ganama bahee yeroo tokko horii ganama baastee hojjette galgalamaaf gara manaatti deebi'a. Bineensi na nyaata kan jedhu yaadati miti gara manaatti deebi'a. Horiin tokko kan wajji jiru sangootti ilaali. Sangaan waliin qotu mooraa tokko keessa waliin jiraatu mooraa tokko keessa waliin galu sangaan biraa badheedhaa dhufee sangaa tokko nyaata tokko inni irratti nyaataa jechuudha. Maaliif waan yaaduuf wanti kun kiyya ka jedhee beekuuf jechuudha. Yaadaa jira jechuudha. Garuu ilmi namaa akkasuma yaada. Garaagarummaan jiru inni ilmi namaa kaayyoo qaba, abjuu qaba. Garuu beelladoonni abjuu hin qaban jechuudha. Beelladoonni abjuu hin qaban. Ilmi namaa garuu abjuu qaba. Waan akkasii odoo godhee osoo waan akkasii argadhee haadha manaa gaarii osoo fuudhee jireenya gaarii osoo jiraadhee wanta akkasii osoo godhadhee waan akkasii osoo na barbaachisa jedhee yaada ilmi namaa. Kun maal jedhama? Abjuu jedhama. Garuu abjuu san bira ga'uudhaaf immoo kaayyoo qabaachuu qabdaa. Mul'ata keessan bira ga'uudhaaf immoo lafa kaayyachuu qabdaa jechuudha. Wanta si yaadachiisu. Kanaaf inni tokkoffaan oolmaan murteessaadha jennee jirra. Hiriyaan ati hojii ooltu. Lammaffaa immoo abjuu qabaachuu qabda. Abjuu jechuun wanta godhachuudhaaf yaaddu, wanta hojjechuudhaaf yaaddu. Kanaafuu gaafa argatte immoo maal akka gochuu qabdu, maal akka itti gochuu qabdu lafa kaawwachuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf oolmaadha erga jennee bal'inaan haa laallu. Oolmaan akkamitti murteessaadha hoo jennu. Fakkeenyaaf oolmaan ati ooltu namni ati hojii ooltu fakkeenya siif hima. Nama sii gadi, nama beekumsaan sii gadi, nama barnoonni isaa sii gadi wajjin gaafa ooltu, nama waa balleessaa baay'ee hojjetu wajjin gaafa ooltu maanni atillee badde. Atumillee badaadhuma badiidhuma hojii ooltaa jechuudha. Namoota fudhadhu fakkeenyaaf. Inni baree baluun saahiba baluun sun. Ani nama badaan tokko osoo jiraate namni naannoo kanatti na beekaa jedhu nama badaa sanitti gaafa saahibu maal jedhama? Sababa inni ani badaa sanitti saahibu yookiin sababa badaa san wajji deemeef ani amanamaa yoo ta'e isa wajji oolee barjedha. Isa wajji oolee barjedha. Maaliif bakkee naaf hin qabu namni kamiyyuu. Oolmaan murteessaa jechuudha. Nama si gadi hojii deemte atis balleessaa deemta. Maaliif wanta san si barsiisaa deema waan ta'eef. Lammaffaa nama si walqixa beekumsatti qabdu si walqixa. Haala deemsa isaa si walqixa gaafa ta'e
yaadni yaadusii walqixa gaafa ta'e harka kee ilaali quba kee ilaali maaf wal dabarsee uumee jedheef of gaafadhume maaliif wal dabaramee uumamee yaaddaa guyyaa tokko teessee tingii gootee beektaa harki maaf wal tala jette. Okay. Ati nama si wal qixaa wajji gaafa ooltu sattaa deebiru nama isaa wal qixaa wajji gaafa ooltu si wal qixaa wajji gaafa ooltu ati akkuma duraan teessa hin jijjiiramtu gadi hin buutu ol hin baatu gadi hin buutu si gala miti gadi hin buutu ol hin baatu jechuudha maaliif beekumsa argattu hin jiru sarraa hanqinnatti sarraa argattu hin jiru achuma teessu jechuudha nama jijjiiruu hin dandeessu namni si jijjiiruuf bakka jijjiiramaan dhandhee jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabda nama siin qixaa osoo hin ta'in nama sirra ol jiru. Nama sirra ol jiru nama beekumsaa si caalu nama abjuu guddaa qabu nama wanta hojjetu san milkeessuudhaaf halkaniif guyyaa tattaafatutti dhiyaachuu qabda jechuudha. Gaafa isatti dhiyaatte gaafa isaan walitti dhiyaattee gaafa isatti saahiboomtee gaafa oolman kee nama si olii hojii ta'e maanni wanti inni hojjetu san laalta inni akkamitti achi gahe jettee laalta inni akkamitti achi hojjechuu danda'e jettee laalta akkamitti achi gahe maal fudhate amma eessa jira eessaa ka'e maal hojjechuuf adeemaa jira ka jiru irraa barattaa jechuudha. Gaafa san maal goota eessaa akka inni ka'e odeeffannoo ima fuutaa maalirra akka inni jiru odeeffannoo irraa fuutaa eessa dhaquuf akka inni deemu odeeffannoo fuutaa maal godhachuuf akka inni deemu odeeffannoo irraa fudhataa jechuudha. Gaaf sanattillee haala akka hin danda'amaa wanni kun ka jedhu sammuu kee keessatti uumamu gaaf sanattillee of jijjiiruudhaaf kutattee kaataa jechuudha. Maal ta'a deemta jijjiiramaa deemta guyyaan jijjiiramaa deemta waan namsi caalutti dhiyaatteef jechuudha. Kanaaf oolmaan murteessaadha jedhamee jechuudha. Abjuu qabaachuu qabda lammaffaa irratti abjuu qabaachuu qabda. Namni abjuu qabu abjuu jechuun wanta san godhachuu qabu yookiin wanta fudhachuu qaba yoo jettee murteessite wanta san bira gahuu qaba waan akka san godhachuu qaba waan san gaafa godhadhe immoo rabbi haa galatu jechuu dandeessa. Gaafa san gochuuf immoo maal si barbaachisa? Kutannoo si barbaachisa, murannoo si barbaachisa, irra deddeebitee yaaltee bakka san gahuu si barbaachisa jechuudha. Irra deddeebitee yaaluudhaaf garuu hiriyoonni si bira jiran kan bukkee kee jiran gamaa gamana bukkee kee jiran dhiistee hiriyaan bitaa fi harka mirgaa fi bitaa kee jiru maanni nama ilaalcha si qixaate jechuudha. Kan dubbee kee jiru immoo nama beekumsaa si gadi jechuudha. Dubba si argisuu danda'a waan ta'eef. Namni gamaa gamana kee jiran cinaacha kee lamaan irra jiran siin sammuu ilaalcha isaanii si walqixaa kana dhiistee maal gootati nama si fuuldura jiru qofa laaltee deemu. Fakkeenya tokko si fudhaa asirratti. Mixii wayii jirti. Mixiiwwan kun nama sadi ta'anii mixii jira miti. Mixii gurraacha kana jira. Mixiin gurraachi kuni sadi ta'anii gaafa manaa ba'an hiriyoota turanii sadiin isaaniitu maal turanii hiriyoota turan. Inni tokko abjuu qaba. Xiyyeeffannoon isaa ofitti amanamummaa qaba jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa of jirudha. Inni tokko mootiyyuu jiddu galeessa jijjiiramaaf ta'a. Kufaatii hin barbaadu jijjiiramaaf ta'a. Garuu bakki inni jiru dhaabbataan murtii fuulduratti hin qabu kufaatii illee hin qabu jidduutti hafee rarra'ee jira. Inni tokko mootiyyuu kalli walii jedhee jiraata. Nuroo bazadee no jedheetuma jiraataa jira jechuudha. Nuroo bazadee jechuun maal ni beektu miti. Akkas ta'e jiraataa jira jechuudha inni tokko. Argannaan ni nyaadha. Dhabnaan waan godhu rabbiitu beeka jedheetumaan jiraataa jira. Inni sadaffaa. Kaanii deemanii gaara baay'ee guddaa tokko bira ga'anii gaara baay'ee guddaa tokko bira gaafa ga'an gaara san gubbaarra wantoonni isaan barbaadan guutuun gaara san gubbaarra jira. Isa sadaffaarra jiran san gaafatan. Inni yaadan jira hundaarra jira ofiin jedhu inni yaadan jira hundaarra jiru sun dhiisee isa akiraa san gaafate. Isa amma argadhu na nyaadhaa dhabu rabbi harkaa qabaa. Faxaal noomaa qoongitii jedheetuma jiraataa jira. Isa gaafatan. Maal gochuu qabna kana akkamiin baanii fudhachuu qabna yaada keenya wal jijjiiruu qabna nuti tokko taane yaada keenya wal jijjiirre wanta kana fudhachuu dandeenya jedhe keessee maliseenna yaada irraa fuudhe isa sadaffaa akirarraa san abooti sammuu keenya dalaguu jedhe kana eessa baata waaqi
Kana ol baate yeroo itti deebituu hin jiru. Achirraa kuftee daraa taataan ittiin deemu jedhe. Kanaafuu maal gochuu qabna dhiisuu qabna jedhe. Jira sana dhiisuu qabna hin dandeenyu jedhe jira sana. Ookee achi godhi taa'ii jedheen. Hin taa'in bakka qabate. Isa lammaffaa gaafate. Ati hoo jennaan ni mokkorraame. Ni mokkorraa garuu hin dandeenyu. Garuu keessaa qaba laanni. Maaliif jijjiiramaafis yaada qalbiin isaa akkas jechuudha. Akka bishaan eelirraati akkas jedha. Ni mokkorraa hin dandeenyu garuu. Ni mokkorraa hin dandeenyu garuu jala kaa'ee jira. Ookee ni mokkorraa ookee jedheen. Yaadni kee hoo jennaan ani guutumaan guututti konfidensii ofitti amanamummaa kiyyaan fudhachuu qaba. Achi dhaquu qaba. Jireenya kee jijjiiruu qaba dhaqee. Jedhee waliif galanii inni sadaffaarra sun taa'ee si ilaala jedheen inni taa'eetuma ilaalaa jira. Sim jedhee taa'ee ilaalaadha. Dhamaatu waan kun yoom dhaqxee achi kana fuuti yaada caccabdee asitti ammaa teessidee inni lammaffaa sun ni mokkore hin kufee lammaffaa hin mokkore hin kufee sadaffaa hin mokkore hin kufee afuraffaarra gaafa ga'u qixxee isaarra gaafa ga'eetiin hin jedhu hin kufee dugdi isaa miidhame luka isaa kun ni miidhame. Luksa ni miidhame. Ani ni yaallalle jedhe akka hin dandeenye beeke ni yaalla jedhe garuu yaalee jira hin danda'amu kun jedhe. Hin danda'amu. Kanaafuu osoo maa akka inni jedhe dhiisnee jiraanne luyti kiyya wayii cabaayee fudhadheellee hin fudhanne. Osoo fudheellee yaa ta'u fudhadhees hin fudhanne bila ashatti caccabne jirra. Aboo ati sirrii jirta barkee beekatteeti didde. Okee akkas godhii taa'ee sun bira. Isuma bira akkuma cabetti taa'e kaadillee isuma ilaalchi isaa zeeroo san bira deebi'ee taa'e. Annan fudha jedhee kan ka'e sun immoo ni deemee yaale hin kufee laatu kokko akkasumatti osoo yaaluu gizee jaha kufee yoo torbaffaa gizee jaha kufee jaffaa san irratti immoo bira qaqqabe ijjata tokko lama yoo isa hafu bira ga'e jedhanii as yoo ilaala wanti dhiyaate waan fakkaatuuf jennaan qaqqabe jedhanii asii fiigaa galaniitu warri rafatti hafan sun warroota mana jiran yaamanii mixiin baay'atanii dhufanii too asii ol ilaalanii. Abuurutti kana dadhabne jedha warri duraanii amma warri kaa umrii wal caalu mitiiree nuti dadhabne akkamitti dhaqa jedhanii asii ol ilaalan achi gubbaa yoo inni itti dhiyaatee jedhu deebi'ee kufee jaaffarratti jechuudha. Jaaffarratti deebi'ee kufee odoo mana soolaa uummata biratti argame asichitti kan laalan kun dhufee asitti argameera kufe jala biratti. Gizee shan yaalee amma jaaffarratti kufee lubbuu ofii balleessuuf ta'a dhoorkaa waan kana jedheen inni yaadni isaa zeeroo dhoorkaa lubbuu isaa balleessuuf ta'a jaha shan yaalee jaaffarratti kun akkas ta'e caccabee jira dhoorkaa amma lubbuu isaatti badaa. Dhiisee yaaduma koo jedhanii warroonni isaan duraa jiru miti dhiisee yaaduma koo hin dandeessu waan kana. Maaf yaalta kana hunda? Hin dandeessu nuti iyyuu warri si duraa osoo danda'ama ta'e maaf as teenyaa asitti dhumna dhaqnee wanta nu barbaachisu achirraa argachuu dandeenya jennaan okay I'm try again jedheetuma inni irra deebi'ee yaalamee jedhe itti seene 8 yaalee ammallee numa kufee 9 yaalee dhawaatumaan itti dhiyaatee gaafa kurnaffaa xumuratu bakka yaade sana ga'ee jechuudha bakka yaade sana ga'ee achirra dhaabatee gaafa gadi ilaalu mixiin isarraa hafan sunni mitiiwwan isarraa hafan sunniin xiqqoo itti mul'atan bakka waan ammatti kanaa achirraa gadi ilaale tooyi gaara san gubbarraa jiru waan xiqqoo isi ilaalchi isaan qaban ammas xiqqaatti jedhee gadi ilaalchi isaan qaban ammas xiqqaatti warri kana dhaabatee ol laaluun illee achi gubbarratti maalitti fakkaata waan xiqqoo itti fakkaata waan xiqqoo kanatu achi gahee jedhan ka warri kanallee waan xiqqoo kanatu achi gahee ilaala nuti maal gochuu qabnaa. Kanaafiyyuu inni fakkeenya ta'eef waan ta'eef warri mataan isaanii zeeroo hin dandeenyu jedhan sunis ni mokkorraa malee hin dandeenyu no jedhan sun hundinuu gara gaaraatti qajeelan jechuudha. Maal ta'eef inni jara isa duuba jiran sadiif fakkeenya ta'eef jechuudha. Kanaafuu namaaf fakkeenya ta'uu barbaada taanaan cinaa keessan yookiin bukkee keessa wanta jiru kana dhiistee duuba kee warra jiru warra duuba sarkisu dhiistee sammuu keenya amansiiste taanaan wanta yaaddisanii argattaa jechuudha. Garuu immoo irra deddeebitee yaaluu sirra jira jechuudha. Kanaafuu yaaliin nu barbaachisa. Abjuu qaba waan ta'eef abjuu isaa san galmaan gaate jechuudha. Kanaafuu abjuu keenya bira akka geenyu maal nu barbaachisa? Kutannoo ofitti amanamummaa qabaachuu qabna. Nan danda'a
wanni jedhamu jiraachuu qaba jechuudha. Innaa kanaaf hundumti keenyayyuu wanta nu barbaachisu irratti irra deddeebinee yaallee wanta nu barbaanne jennu san argachuudhaaf irra deddeebinee yaaluu qabna jechuudha. Namoonni baay'een keenya gizee biyyaa baanu wantoota hedduu sammuu keenya keessatti qabannee baana. Gaafa biyyaa baanu sammuu baay'ee qabannee ana gaafa biyya kana keessa biyya ormaa kana keessatti facaanee jiraannu namni hundi waan ta'e hojjetan waan ta'e goonee biyyaa bahaa gaafa biyya ormaa ga'ummoo parsantii 100 keessaa parsantii 2 milkaa'e yaada isaa biyyaa dhufeensa qabatee kan ittiin milkaa'u nama parsantii 2 ta'e parsantii 100 keessaa. Baay'een keenya eessa jirra har'a of ilaaluu qabna. Duraan eessa turre of ilaaluu qabna. Hagam jijjiirama uumnee jirra. Moo iddoo duraan isan jirra hoo ta'e maaltu iddoo duraan isan nu teessisa maaltu jijjiiramu dhordi ka jiru adda bal'isnee ilaaluu qabna. Adda bal'isnee ilaaluu qabna jechuudha. Kanaaf hundumti keenyayyuu bakka duraan iddoo yaadne yoo geenyellee bakka kamuu yoo geenyellee namni tokko wanta yaadu san hamma isa ga'u wanta isa barbaachisu argachuu isuu danda'a. Garuu hamma isa danda'u hamma isa barbaachisu argachuu baatus wanta isa barbaachisu waan akkasii godhachuu nan danda'a. Yaada malee nyaatee dhugee filannoo isaatiin nyaatee yoo dhuge filannoo isaatiin yoo maatii isaa gaa'ela godhate hamma barbaadu san osoo hin taane hamma isa ga'u argate jechuudha. Jijjiirama fidee jira. Inni duraan bakkuma duraan achii dhufe bakkuma duraan ka'isanii har'a kana jiru jijjiiramni jiru jechuudha. Kanaafuu jijjiiramuudhaaf maal gochuu qabaa? Sammuu kee yaadi. Duraan yoo yaadne ta'ellee har'a of yaadadhu viidiyoo kana ilaali tooyi of yaadadhu siin jedhaa. Mixiin hammas yaade yeroo 9 yaalee kurnaffaa irratti milkaa'ee namoota duraan dadhabanii abdii kutanii taa'an duuba isaa mixii duraan abdii kutanii duuba isaa taa'aa turan sanaaf dhalataan isaa sun isaaf daangaa ta'ee isaanan sun yaalanii deemanii waan yaadan san argatan san atillee immoo kan duraanii dhiiste wanta si yaachisu sammuu kee keessaa haaraa gootee sammuu kee qulqulleessite jijjiiramuu qaba. Nan danda'a waan hin dandeenye hin jiru jettee jijjiirama keetti deemtee akka jijjiiramtu abdii guddaa isin biraa qaba. Kanaafiyyuu jabaanne bakka duraan kaane sana yaadanne waan duraan jenne karoora qabanne sana yaadanne bakka har'a jiru kana yoo bakka gaarii jirra ta'e itti fufuu qabna. Bakka nuuf hin malle jirra yoo ta'e bakka nuuf hin malle kanarraa kaanee iddoo nuti deemuu qabna. Hiriyaa hin taane hojii jirra yoo ta'e hiriyaa nuuf hin taane sanarraa gorree nama nuuf fakkeenya ta'u qabannee isaan wajji deemuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu ati eessa jirta? Obboleessa, obboleetti of yaadadhu. Baay'een keenya amma achi baane kun siyaasa irratti jira, kun maal waan baay'eerra jira. Siyaasni illee akkuma jirutti siyaasa kan dursu jireenya keeti haa ta'u maaliif siyaasa kan dursu jireenya keeti. Nama miilan gad dhaabbateetu harkaan kootu as jiraa jedha waan ta'eef. Nama jireenya isaa jijjiiratu saba isaatiif dhaabbata. Nama jireenya isaa jijjiiratu saba isaa qarqaaruu danda'a waan ta'eef. Kanaafiyyuu yaalammiitiyya bakki nuti jirru kun nu barbaachisamoo nuun hin barbaachisu. Bakki nuti teenyu kun nuun malamoo nuuf hin malu. Akkuma yeroo teessu iddoo qulqullaa'aa barbaadattee iddoo qulqulluu teessu. Akkuma har'a yeroo raftu firaasha gaarii laallattee irra raftu kana fuuldura keetiif isaa yaadnu dhaloota keetiifis yaaduu qabda. Dhaloota duuba jiraniif fakkeenya ta'uu qabda jechuudha. Har'a garuu ani gisee humni kiyya jiru kanatti wanta barbaade godhee kan siraas hojjadhee waan nu barbaachisu hojjadhee nyaachuu nan danda'a. Garuu idimeen kee qabaabbataa deema. Umriin kee xinnaataa deema. Umrii kee xinnaataa deemu kanarratti mootiyyuu dhaloonni si duuba dhufu. Ilma kee kasii dhalataa jiru humna baasee hamma ati baadhattee oomiyaa hojjatteetiin qansiraa hojjatteetiin nyaachuu san gaafa humni kee dadhabe maal goota? Kanaafiyyuu mata dureen baay'ee bal'aadha. Viidiyoo itti aanu irratti sagantaa itti aanu irratti viidiyoo itti aanu qabannee walitti deebinee bal'inaan sirriitti kan waliin laallu ta'a. Kanaafiyyuu sagantaan keenya
turtiin nuti waliin taasisne kana fakkaataa galatooma isin jechuun jaalladha. Egaa kaa turtii gaarii isin jechuun jaalladha. Galatooma viidiyoo kana laayik hamma dhumaatti dhageeffadhaatii laayik godhaa sheer godhaa waliin gaa isin jechuun jaalladha. Galatooma nageenyi isin bira haa jiraatu.